Namoonni madaamin keessanii ijoollee lama sadan tokko natti dubbachaa turtan jechuudha. Yuutuubii bichaa dhoksaadhaan laaltu kaan immoo bilbilumayyuu isinii bitanii maatii keessan akka itti dubbistan wallaaltanii madaamin bilbila jechuudha. Imoo fi wasaappii isinii bantee ofiishii irratti kaaniitetu jiru jechuudha. Bilbila keessa isin jala xalafanii inni akkuma jirutti dhiisatoo maal gootu beektu lakkoofsa biyyaatiin banachuuti qabdu. Kana gochuudhaaf immoo feesbuukii kireet godhachuu qabdu jechuudha. Buufattanii feesbuukii banattanii achirraa misiijarii gadi buuftanii maatii keessanirraa bilbila fudhattanii paaspoortii isinii ergu akka sanatti banachuu dandeessu. Namootumti immoo feesbuukii nu didee feesbuukii minaamina jettan hin jirtu jechuudha. Maaliif biyyatti bilbila xixiqqaadha jechuudha kan nu qabachaa turre malee akkaasii kana miti nu dhibuutii danda'a. Kanaafiyyuu feesbuukii keessaa dhuftanii seentu jechuudha. Feesbuukii immoo pilaastoorii keessa buufattu kireet akkaawunti kan jedhu kana lakkoofsa yoo dhabdaniyyuu imeelii bilbila keessanirra jiruun banachuutii dandeessu jechuudha. Kana gadi tuttu sana booddee ani dura laalasitti yaaletan ture. Kuni maqaa keessan itti barreessitu. Fakkeenyaaf kennaa asitti immoo maqaa abbaa keessanii barreessitu jaalala jedhee dura barreessitan asii deeme jechuudha yaaluudhaaf jaalala maqaa abbaa keessanii sitti barreeffattu jechuudha. Sana booddee next gootu jechuudha. Jechuun warri hin beekne hin jirtu jedheetan jechuudha tarii. An beektan jiraachuutii dandeessu asii gadi dhuftanii umurii itti galchattu jechuudha guyyaa dhalootatii fi bara dhalattanii fakkeenyaaf mee asirratti itti galcha jechuudha. Dhufee asitti siitiin jedha guyyaa bara 2010 itti galchaa akka lakkoofsa asitti waan ta'eef iyyuu waggaa umuriin keessan 24 jedha jechuudha guyyaa dhalootati jechuudha. Waggaa 15 jedha. Duubatti deebisee waggaa 18 ol akka ta'uun godhashi. Kinoo umurii waggaa 33 jira 23 jira asitti next jettanii itti galchattu jechuudha. Sana booddee dhalaa fi dhiira waan akkasii jedha asirratti dubara taate asirratti dhiira taate asirratti galchattaa fakkeenyaaf asirra tuqee next isa jedhu kana tuqxu jechuudha. Sana booddee adreesii isin gaafata jechuudha asitti ilaala argitanii imeelii yookiis immoo lakkoofsa isin gaafata jechuudha asitti. Sana booddee asitti imeelii galchattu jechuudha. Imeelii ilaala waggaa akkatti gatuttan imeeliin bilbila keessan keessa jiru akka sanatti isinii ba'a. Fakkeenyaaf isa kana biriqqeen jettu kana itti galchadha jechuudha. Imeelii qofaan lakkoofsa osoo ittiin galchin feesbuukii banattu jechuudha. Sana booddee asirra galtu paaspoortii wanta barbaadan itti galchachuutii dandeessu jechuudha. Paaspoortii wanta barbaadan itti galchachuutii dandeessu. Paaspoortii erga akkanatti waan barbaadan itti galchattanii paaspoortii keessan akka hin dagannetti okay jettu jechuudha. Next isheetti sana gadi tuttu jechuudha. Sana booddee isa jalatti ni beeksan seefis naa osoo jettan maa rakkoon qabu seef hojjettanii rakkoon qabu nootti naa hojjettanis rakkoon qabu jechuudha. Isa kana okay. Inni kun aangirii jedha jechuudha. Seericha fudhattaayyee jedha jechuudha. Seera yuutuubii anyuu kana jechuudha. Kan seera feesbuukii fudhattaa jedha. Okay jettu neeyyamtuuf jechuudha. Reed. Sana booddee kinoo akka kanatti badhamee jira. Sana booddee add check jedhan jedhu kana piroofaayilii godhachuudhaaf jechuudha. Sana booddee fakkeenyaaf suura kiyya kana irra ka'a. Edinti godhattanii kinoo akkana kanatti itti agarsiisanii doon isa jedhu kana tuqattu jechuudha. Kana isa kana. Asitti immoo suura hojii jiru barbaadan cheenjiitu asitti okay. Akkasuma immoo laala akka isin banattanillee jechuudha. Karaa isinii erga jechuudha karaa imeelii keessanii akkasii yuutuubii bantan feesbuukii bantan jechuudha soorii. Kana booddee okay. Argitanii akka kanatti isinii ba'a jechuudha. Feesbuukiin isinii banameera jechuudha. Isinii banameera kunoo laal piroofaayiliin hin jira jechuudha. Akka kanatti banattanii deemtanii eenyu gadi buuftu jechuudha. Misiijarii gadi buuftu. Kanaaf fakkeenyaaf yoo haadii nama arguu barbaadan mata lamaan tanarra gadi tuttanii kunoo akka kanatti jala laaltanii
Kinoo akka kanatti nama erguu dandeessu siniin jedha kinoo akka kanaatti. Namallee dubbisuu barbaadoo ta'e fakkeenyaaf haadii ergitanii fi warrattanii akkanatti jala seentanii miseejii kanarraan dubbistanii wanta ittaasa'uu barbaadan tokko ittaasoftanii irraa fudhachuu dandeessu jechuudha. Laalkina fakkeenyaaf akkanatti. Kanaaf namoonni yuutuubicha fayyadamaa jirtanii maatii keessan akkatti argattan dhabdanii feesbuukii banadhaa sana booddee iimoo fi waasaappii wantoota garaagaraa jechuudha. Karaa miseejeriitiif firoota keessan dubbistanii karaa sanaan lakkoofsa isin erganii koodii isin erganii akka sanatti barattu garuu karaa nama gaafattanii fudhattanii iyyuu hin qabne waan ta'eef zim jettanii callistanii hin taa'ina bilbila harkatti baattanii isiniin jedha. Waan isin dhibe immoo na gaafadhaa amma danda'etti warri beektan beektu warra hin beekne immoo warra haaraa warra bilbilallee duraan jechuudha bilbila xixiqqaa qabachaa turanii rakkisa waan ta'eefin kana hojjedhe isiniin jedha. Galatooma ishii. Imeeliin keessan immoo madaamiin imeelii ishiitiin ofirratti bilbila keessan bantee jirti yoo ta'e imeelii warri banachuu hin dandeenye natti himaa jechuudha. Imeelii akkasiin imeelii haaraa ofii keessanii banattanii ittiin banattanii isinitti himasiin jira. Jabaadha ishii waaqayyo wajjin haa ta'u waan beekan immoo walitti himuuni waan xinnaa miti isiniin jira ishii.